السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتنا بلوان كي نجا قبضو جرتو الحمد لله. يرود رابو دار اللي فيديو هارا قبض سنين دفع جرا سنة راترو كي يفدي فما سنين جرا فيديو ننر قبض سنين دفع واي فورفوريتي فورفوري أكو من هند كنا يبينو نما الرهدو هركج على ساك إبو تجرو كركسو تجرو فورفورين فر رفنساتي يو كا يرود أني أفراهم بلسنة فرماتا تهم بربانة تأ رفنسا كنا يرو جبابا كستي كانوا جلا بلسودا فورفورين كم مال الراك إني نمت الأفوفي فرمان نساهو كم تفرا بلسو دندنا كجلو سنيفا من شاء الله هاجر ما أبصرنا دقي فدا سنين جدا فورفورين يرو باي karaanin inti namatti dhufuun rifeensa keenya yoo ka yeroo hedduu gogiinsa rifeensaati jechuudha. Gogaa kadhiifnu ta'ee dhiqanneeti osoo qibaatii hin dibanne ta'ee gogiinsa irraa kaka'ee nutti dhufuu danda'a. Ammas yeroo tokko tokko shaampoo fi kondiishinarii ta'ee wanta akka qibaatii rifeensaa kan nutti fayyadamnu kanneen keemikaalli isa keessa jiru sun yoo ka rifeensa keenyaaf hin taane ta'e innis forforii nutti fiduu danda'a jechuudha. Wanti nu fayyadamnu qibaatii ta'ee kondiishinarii shaampoo ta'ee keemikaalli isa keessa jiru kan hin taane forforii nutti fiduu danda'a. Ammas akkasuma wayita dhiqannu rifeensa keenya kana wayita qulqulleessinu yoo ka seeraan hin qulqulleeffanne ta'e keessa isaa kana sirriitti massaajii goone xurii isa keessa jiru san qibaatiiwwan irratti diddibanne ka rifeensa keenya keessa jiru san yoo keessa sirriitti dhiqnee hin qulqulleessine xuriin sunillee walitti yoo babbaayate forforii nutti fiduu danda'a jechaadha. San malee miti ammas hir'in akka viitaamin B faa zinkii faa yoo qaama keenya keessa qabaannu ka ta'e innis forforii nutti fiduu danda'a jechuudha. Ammas rifeensa oilii rifeensa buqqeen sammuu keenyaa kun yoo ka oilii ka ta'u ta'e qibaatirra san walirratti baakteeriyaa fi fangasii garagaraa achirratti wal hore innis forforii akkasitti nutti ta'uu danda'a jechuudha. Forforiin kun wanta badaa wayiitii hedduu tokko nama hooksisaa halkan guyyaan jedhu bakka hundatti nama bira ala hin jedhu nama hooksisa rifeensa kana akka nama injiraan nama keessatti wal hore wayii nama faabira ta'anii yeroo lama sadii akkanatti harkaan hooksaa oolanii nama rakkisa jechuudha. Rifeensa kana keessatti illee nama addaataa hirriba nama dhowwaa waan badaadha. Yoo rifeensa keenya ka yeroodhaan dafnee ofirraa hin balleessine ammoo rifeensa keenya nu jalaa bubuqisaa humna dhowwaa rifeensa keenya kanneen nu jalaa babbadaa deemu taasisa jechuudha. Rifeensi forforii qabu ammoo hundee isaatirra baakteeriyaan fangasiin waan wal horee jiruufi dafeellee nu hin guddatu jechuudha. Guddina irratti nurraa rincicaa nurraa bubuqaa nu jalaa babbada jechuudha. Kanaaf yoo ka forforii qabaannu ta'e yeroodhaan dafnee ofirraa balleessuu qabna jechuudha. Forforiin ammoo badee deebi'a. Amma yoo ofirraa ka balleessinu ta'e ture yeroo biraa deebi'uun isaa hin oolu. Yeroo hedduu gaafinnaa dhiyaatu forforiin narraa badanatti deebi'aa akkam godha ka jedhudha. Forforiin wanti inni deebi'uufi ka amma nurratti ba'e kana yoo ka ofirraa qulqulleessinee ofirraa balleessinee jennu ta'e ture rifeensa keenya goguun isaa hin oolu. Yeroo tokko yookaan ammoo shaampoo ta'ee qibaatii ta'ee kanuuf hin taane fayyadamuun keenya hin oolu. Akkasuma ammas yookaan seeran dhiqatuu faadhamnaa hanqina akka viitaamin B zinkii faan qaama keenya keessatti hir'atuu danda'a. Yeroo sanitti ammallee forforiin deebi'ee nurratti deebi'uun isaa hin oolu jechuudha. Amma yoo nurraa bade achumaan nama gari achumaan irraa badullee hin jira alhamdulillah sun carraa qaba. Garuu deemee forforiin namatti deebi'uun isaa hin oolu wanta rakkisaadha jechuudha. Anas akkasuma narraa badanatti deebi'a ammaaf alhamdulillah hin qabu garuu as dura hedduu tokko na rakkisaa bahe sababa sanarraa kaka'e rifeensi kiyya hedduu tokko bubuqqaa bahe jechuudha. Furmaanni isaa akka nuti ofirraa itti balleessuu dandeenyuuni yeroo rifeensa keenya dhiqannutti sirriitti qulqulleessinee dhiqatuu qabna. Rifeensuma dheeraa kana qofa mimmiiccinee osoo hin taane hundee isaa kana sammuu mataa kana keessa sirriitti harkaan massaajii goonee xurii keessaa qulqulleessineeti baasuu qabna. Qeensa keenyaan hooquu hin qabna immoo yeroo massaajii jennutti qeensa keenya yoo ka hooqsinu ta'e ofitti baay'ifna malee ofirraan hirrifnu. Kanaaf harka keenyaan quba keenya shanaan keessa naqneeti akkasitti sirriitti massaajii goonee ofirraa
sammuu keenya keessa qulqulleessuu qabna jechuudha. Ammas yaada cinqii garagaraa yoo ka qabaannu ta'e ofirraa xiqqeessuudha. Rifeensa keenyallee shaampoo rifeensaa fi nuuf hin taane yoo yeroo takka lamatti fayyadamne shaampoon sun qibaatiin sun ka rifeensa keenyaaf hin taane ta'ellee yeroo masanitti ofirraa dhiisuudha. Tokko wanta ofirraatti balleessaniin yeroo gabaabaa keessatti furmaata namaa agarsiisu keessaa tokko apple cider vinegariidha. Appiliin kun maal jedhamayyuu tuffaaxa maalii jedhama arabiffaan hin beeku dhiifama. Hima beekallee garuu ammaaf naa dhufuu didene jalaa bade ijoolleen na dhageeffattan irraa hedduu wanta biyya arabaa jirtaniif kanaaf juusii tuffaaxa irraa qopheeffame ka maal jedhani maqaa isaanii jalaa badee jira apple cider vinegariidha yoo ka beektan ta'e. Isa mankaa lama yookaan fal'aana lama bishaan isaa apple cider vinegarii san fuutaniiti bishaan jookii gimaash yookaan haguma jechuun isinitti fayyadamtan takka walitti dabaltaniiti rifeensa keessan kana keessatti sirritti massaajii gootaniiti sirritti akka inni hundee isaa kana gahutti gootaniiti feestaaliidhaan rifeensa keessan martaniiti daqiiqaa 30 takka gootaniiti jalqaba immoo shaampoodhaan niquu qabdane. Rifeensa keessan shaampoodhaan eega qulqulleessitanii dhiqtanii jettan apple cider vinegarii san bishaan wajjin walitti maktaniiti isatti gootanii sirritti keessa isaa kana massaajii gootanii feestaaliidhaan xiqqoo haga daqiiqaa 20-30 takka martanii dhiiftanii achi booda ammoo ofirraa bishaan inni ofirraa gadi dhiqtan jechuudha. Apple cider vinegariin kun rifeensa nama hundaaf hin ta'u rifeensa dafee goggogsaa torbaanitti yeroo takka fayyadamaadha yoo ka rifeensa sin jalaa balleessu ta'e immoo torbaanitti yeroo lama akkas yoo torbaan lama keessa yeroo takka akkas yoo fayyadamtan wal jala guyyaa takkaanii namarraa hin balleessu garuu wal jala akkasitti torbaan gootanii haga ji'a takkaa yoo itti fayyadamtan furmaata bareedaa isaa nama agarsiisa jechuudha. Apple cider vinegarii kana yoo hin qabaannellee loomiilleen hedduu tokko bareedaadha. Loomiin antibakteeriyaadha fangasis hin ajjeesa hedduu tokko bareedaadha. Akkasuma bishaan loomii itti cuunfitanii bishaan loomii sanii bishaanii fi loomii walitti cuunfitanii jechuudha. Bishaan wal keessa makiyyoo haasaa jiru loomii fuutanii cuunfitaniiti bishaan itti idaatanii bishaanii fi loomii san wal keessa sirritti maktaniiti rifeensa keessan irratti dibattanii akkasuma sirritti massaajii gootanii haga hundee sanitti sirritti wal seensiftan jechuudha. Rifeensa keessanii hundee isaa kana quba keessan shanaan kana keessa naqxanii sirritti massaajii gootaniiti akkasuma martanii feestaaliidhaan naga daqiiqaa 10-20 takka teechiftanii achi booda immoo bishaaniin ofirraa lollaatan jechuudha. Jalqaba immoo shaampoodhaan dhiqatuu qabdanii yoo dura akkas gootanii egasii booda shaampoodhaan dhiqattanillee rakkoo hin qabu. Ammas yoogartiidha. Yoogartiin illee akkasuma antibakteeriyaadha fangasii rifeensa keenya keessa jiru hin ajjeesa hooksisa rifeensa keenya nu hooksisullee nu laaffisa jechuudha. Seelii dhiiga keenya sammuu keenya keessa irratti du'ee achirratti akka bakteeriyaa wal horu taasisullee isaafillee furmaata jechuudha. Yoogartiin zibaada jedhama natti fakkaate arabiffaani allahu alam rabbitu beeka. Zibaada moo akkasuma garuu hin beeku. Yoogartii fi loomii walitti idaataniiti isas akkasuma rifeensa keessan dibattanii rifeensa keessan sirritti massaajii gootanii martaniiti haga daqiiqaa 30 irraa sa'aatii tokko teechiftanii achi booda ofirraa dhiqtan jechuudha. Dhumarratti ammoo bishaan shunkurtiiti. Bishaan shunkurtii anas dura takkaa ittiin fayyadamne loomis rifeensa kiyyaa fayyadamee jira yoogartis fayyadamee jira apple cider vinegar illee fayyadamee jira. Shunkurtiinis bareedaadha rifeensaaf jedhama ani garuu foolii isaa san waan hin jaallanneef takkaa rifeensa kiyya irratti hin fayyadamne bishaan shunkurtis forforiif bareedaa jedhama yoo yaalta yoo foolii isaa hin jibbinis bareedaadha. Amma zanjabiilleen hedduu tokko bareedaadha. Zanjabiilallee itti fayyadamee jiranilles akkasuma antibakteeriyaaliidha. Zanjabiila fuutaniiti daaktanii cuunfitanii bishaan isaa keessaa cuunfitanii achi booda qibaatii rifeensa keessaniif ta'u akka olive oilii faa wajjin walitti dabaltanii harguftaniiti rifeensa keessan keessa isaa dibattanii sirritti massaajii gootanii akkasitti hiitanii daqiiqaa
soddomarraa haga sa'aatii takkaa teechiftanii achi booda ofirraa gadi dhiqattan jechuudha. Wanta kana hundayyuu guyyuma takkaan osoo hin taane wanta isiniif hime kana tokko tokkoon ka isiniif ta'u keessaa laaltanii itti fayyadamuu dandeettanii. Akkasuma ammas faayidaa isaa guyyaa tokkoof lama qofa laaluudhaan osoo hin taane akka rifeensa keenya dhiqachuudhaaf deemnutti rifeensa keenya yoo ka torbaan yeroo takka ka dhiqannu ta'e akkasitti wantaan isiniif hime keessaa tokko laaltanii itti fayyadamaati akkasitti itti fayyadamtan jechuudha. Wanti anamma asitti isiniif hime kun hundi isaatiyyuu forforii nurraa balleessuudhaaf hedduu tokko nu gargaara yoo ka itti deddeebinee ka dibannu ta'e obsaan hanga ji'a takkaa wal jala akkasitti itti fayyadamaa isiniin jedha. Ammas wanti itti fayyadamtan kun yoo ka isiniif hin taane ta'e amma fakkeenyaaf apple cider vinegar san sammuu keessan irratti yoo ka dibattanii isiniif hin taane akka hasaasiyyaa faa karraa qabaattan ta'e yeroo 2-3 ittiin deebisina achumatti ofirraa dhiisaadha. Qaamni nama hundaa tokko miti ka tokkoof ta'u tokkoof hin ta'u waan ta'eef ammas shaampoo forforiidhaaf qopheeffamee jira. Isas yoo itti fayyadamtan iddoo tokko isin gargaara xiqqoo tokko guyyuma tokko lama namarraa hin balleessu garuu namarraa balleessuudhaaf nama gargaara. Videoon narraa kana fakkaata yaada yoo qabaattan karaa komentii jalaatiin naaf kaa akkasuma gaafis yoo qabaattan karaa jalaatiin naaf kaa inshallah dubbiseeti karaa viidiyootii yeroo takka hojjedhee isiniif deebisa jechuudha. Komentii keessa yoo jalataa isiniif deebisuudhaaf yeroo dhabeesi kana fakkaata inshallah yoo jaalattan like share comment subscribe gochuu hin dagatina. Obboleewwan keessaniif illee share godhaadha harraa fayyadamanii haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti arraaf assalamu عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله.